السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كبونا كوجه عشان تكدرتو أكم جبتن نجا جرا الحمد لله رب العالمين. لا أتوقع كنا أرس وأنا وأنا ديمين إبن جرا يا كده رجل يوان خرا واحد من برجل دا أتوقع كنا إذا كبجمتو تداوتو دكينيا روان هارا كمني دفني كما كنا أجاجك كسدين تيم نام وان هارا كمني دفوف كوبي دا جنة تنين كنا ندرو جنة إسنيلي نسالة وان هارا كبر داخوتا نجت نسن نولي موتو وان هارا سين كمني سين دفني جرا لا وان هارا كمني دفني أبولتين تين نسفيان مشا كنا أقعد دومات جل كبر أقعد دومات تلالته مشان كون كيتو في أكس مثل موتو تيك ورجع لا الهندي نابته بيوم نجتة توكتو كلالا مشا كان كجل كبر أقعد دومات تلالا سنين جنك وجمتو تداوتو تكينا رلا السفيا مشا هارا سارا تنيفتي لفته السنين اللي سمر لالا اتفوهرا صورة قلبي دي السنين جنا لالا ميكو تلالا ويا انجل انتي cameraman serrese haga sente ya cameraman ko pawalen to yere raga di silaram mor base raga sura ni taga gada gasisa sebit halala ni jajira wajib surati sebit halala sebit raga sunna kana bicam duan di ayya di ruat mun anba ir dirawon taaruf katimani itsul dewaksine ni raga iga kabajam to dawatu to kinani imbaytani mera supporter sinin jede jira an hanga isin agar sisut aisha wajin tura sinin jira أيه هيدا دا أتوقع كنا مكلمين جاتي سوا جيمي شري هن تجار سيسات نينديما كرمنا كبيتي أصل رميشن هخارب تبا يتجرون تأبي حالا لكني ورون طلبتي وربادن دوا سجل ترباتا متربا جهاتن جاشن تمام دوا سجل ترباتا متربا جهاتن سجل جهاتن جاشن تمام إيمو وصافي تليجرامي أنا كل شيء وانت هندي ada auto takena direct bilbila warbada rimor direct warbada dua sagal sadeta bisadi aku pun sadet di jentor sadeta bisaga di bilbila warga kiran detane amma kallati mane kera meshodi kana kisidas كده وانا راجع توكو مقسم سيف نفس الشيء كان جرا كلا ريسنت جرا بقولتين كنا ستوتا ماتي سيتي توكو ملو والجسو أبسوسي الدوام طيب نون بيجرا باتلا كنا يسار رأي جمامتي كنا كنا ولا جوكوان كنان ورا شو هيد هكذا بقولين تنا هذا كنان كلاري أدم تو كلا مسادي أهود كوني جت ولا كنا أفران ويجو تو كم قاتين ساتو سكو كنا تو ديزاين نجا كلا يامله كوني كلاري بيجارم تو كو تو نمو تو ديزاين نسي أدا أكمل بيجي أدا ميسانين اللي الفوري كيسابوس كنين كيسان تكونو أكان جرتي باي بريدي ديزايني بريدو قبضي يعني warqama magariisa ni kuni jechuudha kun immoo samayaawidha kun immoo diimaadha hundu kalarii babbareedaadha jechuudha jookii qaba akkuma argitan kana jookiin isaallee baay'ee bareeddi gatiin isaa qarshii 2,000 hundi isaatu iyyuu kanas akkuma argitan kana kun bifa daalachaani ni bareeda hundi isaaniitu maashaallah dha qarshii 2,000 jechuudha hundi isaatu tokko isaa qarshii 2,000 hundi isaa jennaan akka walii galatti akka kuma shanii kuma lama seenaa hin jira daawwattoota kenna hayyee kallattii waan gara distii garaa isin dabarsaa distiin kun beekamee jira migiratti kunoo deddeebi'ee dhufuu jammaree qabannaa isaa wajjin jechuudha qabannaa isaa wajjin miti duraan adda isaa dhufaa ture amma kunoo qabannaa isaa wajjin deddeebi'ee nuti dhufaa hin jira daawwattoota kenna hayyee daawwattoota kennaa distiin kun kanneen wajjin dhufuu eegalee odda jedhee lammaffaa isaati amma gatii isaanii beeytanii qarshii 12,000 maanka 4 qaba kunoo daawwattoota kennaa maashaallah wanta duraan hin qabne waan haaraa ofii darbee jechuudha biyya arabaatti beeytanii qaba isa kana kaasitti duraan hin qabu amma alhamdulillah kunin wajjin dhufee jira isiniin jedha daawwattoota kennaa bitaadhaa meeshaa baay'ee orjinaala ta'edha isiniin jedha share like subscribe wajjin immoo akka hin raanfatamu akka hin raanfatamne amshee share godha subscribe godha like hin jira jechi kun akkuma itti fufetti jira kana bichaa miti meeshaa haarawaa yoo barbaadan kunoo saanii feermusii haarawaa qabanne isin dhufnee jira daawwattoota kenna saanii feermusii tuni baay'ee bareedduu fi baay'ee orjinaala tataa jedha jechuudha ka dur irraayyuu ka adda taatedha mee ilaalame takkatti ishee addatti yoo raabbatatti isin bareeddu ilaalame keessi sii hoo maal fakkaatoo jettan akkana jirti kun maashaallah باي هديده باي دسنا ما يتي والله
baay'ee bareedii hin haqattu wanta kan taatu meeshaa ordinaala jechuudha. Gubbaa isaa qabattee illee akkatti geessuu hin dandeettala. Bakka feeti hin buqqaatettanii tasallee yaada. Maashaallah dha meeshaa addaa. baay'ee biraandedha. Meeshaa addaatiin waan kana jettu kunillee akkatti giduu suurarra nyaatanii namootanii daldaltanuyyuu waan baay'ee nama jedhudha laalaan. Maashaallah dha. Guddittiin immoo baay'ee guddoodha xiqqishuu isin takkan fakkaannu ilaalama. Ni bareeddii isin jedha daawwattoota keenya awwalumarraa illee jechuudha baay'ee bareeda meeshaa haarawaa ni qabatisi. Qarshii 2,600. Qarshii 2,600 yaani baay'ee ta'an illee gatiillee baay'ee garaagarummaa qabu tuni iyyuu qarshii 2,200 turte tun 2,600 waan bareeda bitachuun gaariidha isin jedha daawwattoota keenya asumaaniin distii kan isin dabarsa distii baay'ee beekamaa fi oriijinaal ta'e jechuudha idmelikii arabannaa ta'e ka ilmatti taru tajaajilan ka ilmatti taru jedhan dhumu jincaaquu wanta kan ta'u Baay'ee bareeda dalaala meeshaa baay'ee hadiida jechuun hin danda'ama kun ol fuudhanii hin danda'an namni qallaan ol fuudhee hin danda'u. Akkiidha diiduma. Hadiida jechuun danda'u maal jedha akkiidha diiduma kun. Ayyee. Ilaalame kana ol kaasuudhaaf iyyuu nama gaafata. Lamaan wantooti kaasuun haala yaadamu. Maashaallah tabarakallah meeshaa baay'ee oriijinaala ta'edha walumaa galatti kan isin jechuu barbaadu. Diskii akkanuma yeroo akkana qallaan itti fayyadamanii hin jiru. Gizee ayyaana, gizee sargii, gizee adda addaa bakka yoo itti fayyadamtan malee mee dhagaa itti godhatti agarsiisa. Hafuura addaan na kutaa jira waan ta'eef baay'ee baachuu hin dandeenye. Laalanii kun lamaan isaanii hojjetu biraan isaaniiti. Kana fakkaata daawwattoota keenya gatiin isaa qarshii 6,000 bitame lamaan isaa walirratti namni sadii barbaadu illee jechuudha qarshii gara 9,000 meeqaa dhufa haala saniin gurgurama isin jedha daawwattoota keenya waagaan isaa hojjiidha garuu waagaa isaa guddinatti ilaalna meeshaan isaa jechuudha maashaallah yoo illee hin cabuu hin zaaguu hin moofu yoo itti fayyadamuu kan dandeettanii isin jira kallattii maaliin gara meeshaa biraa isin dabarsa meeshaan biraa kan nuti asii qabnu meeshaa juusiti. Maashina juusii beekamaadha jechuudha. Kunillee maashina juusii kunu bismillaahi laalame kuni isa juusii daakka kan qaba. Kun immoo tuyyuu ka qimamii adda addaatti daakkamu jechuudha. Qimamii gogaa ta'e waanuma akkamiyyuu daakuu danda'udha. Kun immoo tuyyuu ka buna itti daakkattanii kana fakkaata. Maashina juusii sirriitti beekanii garuu banee isin agarsiisu. Benu. Abana mure. Yaa bana abbaa lamaa ta'e abbaa tokko dhiiru. Abbaa lamaan tokko. Abbaa tokko dhiiru. Daalima. Hayyee kana fakkaata maashinni juusii daawwattoota keenya kallattiiwwan maashina daabboo kan dabarsaa maashina daabboollee beekamaadhaan biratti wanti haarofti hin jiru isin jedha daawwattoota keenya aardoo jedhama meeshaa sadii of keessaa qaba jechuudha guyyaa hundi isin agarsiisa waan ta'eef hiikee isin agarsiisa haa agarsiisu. Iddoo sitti mijata. Iddooleen hin mijoofne ani immoo guyyaa guyyaan isa agarsiisa waan ta'eef haarofti illee hin jiru. Kana sadiin of keessaa qabaa ka kiiloo tokko. Seeraan laalladhu alfee meeshaan kenkee kun kana fakkaata maashina daabboollee baatiraa 3 qaba. Baatiraa kan daabboo kiiloo 5 qaba kan daabboo kiiloo 3 fi akkuma san ka tokko kiiloo 2 qaba. Waan barbaadde immoo keessa dalaguu dandeettaa kuukisii keekii waan barbaadde fudhanii beektanii sirriitti wanta biyya arbaatti dalagan biizzaa waan feetan keessa dalaguu dandeettanii. Ini jera kallattii maaliin ammallee gara meeshaa ixaantu isin dabarsaa meeshaa ixaantu isin dabarsu oofiniin kuni ofinii kanatu jira ofinii kana caalaa mootu wanta haaroftu wanta ibsamu barbaachisu isa kana jechuudha bismillahirrahmanirrahiim isa kanatu jira daawwattoota keenya inni kuni meeshaa baay'ee bareedaadha kontirool biffee keessa haaluma kana yoo keettan ni bareeda duraan ka kaartoonii keessatti ashagamu san fidaa turre isaarra kana wayya jennee kana finne amma sababni isaallee akkanumatti kontirool biffee keessa yoo kaattan achi keessaa baay'ee bareeda qabannaa isaa kana jechuudha waan adda isa taasisuudha qabannaa isaa adda isa taasisa malee ka aananii qaba ka kuni ka bunaa faana walitti makamu qaba ka aananii qaba ka sukkaara qaba sukkaara keessa kaatan qaba kuni siiniiwwan habbaa jaha qaba siinii maskamacha habbaa jaha qaba qabannaa kana qaba jechuudha walii gala gatiin isaa meeqa ture አጠቃላይ 2600 ብር ነው። kuma lama dhibbachahan bitama yaani qabannaa kanatu addisa taasisa kaanirraa jechuudha fannisteet heera ofirraa kaa'uu dandeettaa jechuudha daawwattoota keenya baay'ee meeshaa bareedaadha bitadha isin jedha kabiraan mootu oofini kan agarsiisi oofini kunillee haarawaan bitiin guyyaa tokko keenya jira
eelee kuni kiiloo 2 qabatu danda'u keessaa qaba. Waan biraan mootu bitatanii baatara adda addaa argatanii asirratti keekii kuukisii asii ni ta'a. Itti fayyadamuu dandeettan waan feetaniif keessaa kana fakkaata. Gubbarraan immoo guddaaf xiqqaa qaba. Istoovii jechuudha abbaa lama qaba. Istoovii kanatti wanta barbaaddan irratti bilcheeffachuu kan dandeettanidha. Gatiin isaa qarshii 13,000 ta'ee jira. Duraan qarshii duraan rakkasa dura inni gatiin isaa dabalee jira. Kana fakkaatu inni daawwattoota keenya istoovii saatiitu jira asitti immoo istoovii saatii abbaa lamaati. Yaani akkuma asirratti argitan kana jira keessallee yeroo hedduu isin agarsiisee jira. Keessallee kana fakkaata. Gatiin isaallee qarshii 3,000 bitama. Amma mootu gara natti illee oolille moosoomi akkam bareedu takkati jiru kun olaanaa addaan illee hin banamne ilaalaa. Qarraa isin fuutu ilaalaa jiru. Maashaallah maradhee bita jechuudha gisee bitu kana fakkaatti. Keessillee barbaadan malee isin agarsiisa. Maashaallah sirriitti qal'aatti kana fakkaatti daabboo abbaa keessa qabachuu dandeessu jechuudha. Sirriitti bareedduu tajaajila. Gatiin isii qarshii 2,100 bitamte meeshaa baay'ee bareedduu taatedha. Isin jedha daawwattoota keenya daabboo keessa kaa'attanii bakkee kan deemuu dandeettanii daanteerii iddirtanii geefidhaaf mana keessatti kaa'achuu dandeettanii 2,100 bitamte. Asitti immoo televizyiin abboleetiin kenna televizyiin abbaa inchii 32 qabdi. Televizyiin abbaa inchii 32 kuni yeroo baay'ee nu biratti dubbisamee jira baratamaadha. Liidar jedhama moodelii ajaa'ibaati jechaadha. Liidar jedhama jedheera kadir moodelii ajaa'ibaati jechaadha. Waa'ee televizyiinaa kana mee irraa dubbadhu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya moodelii ajaa'ibaati yoon isiniin jedhu ani sim jenneetuma meeshaa hin binnu jechaadha. Maaliif iddoon irraa oomishame garaagarummaa qaba. Kaampaaniin oomishallee garaagarummaa qaba. Kaampaaniin kun kaampaanii beekamaadha. Kaampaanii kana kaampaanii Laayifbooyidha, Laayifistaaridha. Akkuma san immootu mi'uu jedha kaampaaniiwwan kun kaampaanii tokko. Egaa kan bifa kanaan beewwachuu dandeessan isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Televizyiinni kun waagaan isaa qarshii 15,000 isiniin jedha kabajamtoota simaa. Hayyeedha gosoota keenya gatii sallee dhageessee kadir dhiisee jira jechuudha isa. Isni sirriitti dhiyeessee jira gatii. Maal isa bichaadha meeshaan birallee ganaa jira kabajamtoota daawwattoota keenya Aasha. Awwalmarraa dhufe haaraa. Awwalmarraa meeshaan mana keenya dhufe hin qabna ammallee isallee mootu hanga dhumaatti nu wajjin turaati. Daawwadhaa kunoo Aashaan gara isaatti tarkaanfataa jirti. Meeshaan immoo dadhabbii namarraa galchuu laallaakaa yoo dadhabdanillee mootu abboo hojjedhu jettanii ni biraa deemtan ajajjanii ufumaan hojjetu jechaadha. Egaa meeshaa kana sirriitti beektan ani baay'ee irraa haasa'uun hin barbaachisu laalame. Hassala maashina uffata miicuu finnee dhufnee irra kabajamtoota daawwattoota keenya mee laala. Ni keessaa itti agarsiisa. Hin beekanii jammarraan laata dalagaa isa sirriitti beekanii kana fakkaata. Asiin immoo iyyuu nashaafaa qaba. Ni beektan akka inni nashaafaa qabullee kan goggoisu kan cuunfu jechuudha. Sirriitti beekanii ni qaba. Meeshaa baay'ee smart ta'edha jechuudha. Moodelii baay'ee smart ta'edha. Meeshaan immoo yeroo bitamu jechuudha. Meeshaa biraandi ta'e yoo hin ta'in boodillee mootu nama rakkisaa jechuudha. Immoo yeroo meeshaa binnu itti yaadnee dhugaa dubbachuuf ta'e amanaa namaa bakka hin ga'uudhaaf akka isinillee galtanii itti gammadaniif meeshaa baay'ee biraandi ta'e isinii binna jechuudha. Smart jedha kun olaalaa jira. Smart. Ayyee daawwattoota keenyaa kunoo nashaafaan isaa kadhaadha jaalallee ni qaba. Wanti inni hin qabne jiru jechuudha akkuma biyyaaraati akka hojjetu hin deemne qacufu qaba. Kan immoo garraan ta'e qollofamu qaba. Isa dhuma qaba san caalaa yalla. Maawraati malayyuu dubbata. Iyyee san caalaa mootu kun mootu kan bishaan ittiin fiddanii qaba kunoo bishaan ittiin galchuudha. Yaani bakka bombaan jirurra biyya keenya bombomarraa fidan girgiddama bakka fedhan jiru bishaan. Bombaan fidanii itti galchuudhaan kana beekaa turte. Kaazaa kun hin jira. Hin jira malee maaliif biyya keenya illee hindi istaandardi isaa eeggatee mana isaanii keessa sirreessanii jira. Yookaan immoo hin jirullee shin jaaddee biyya keenya haala saniin yoo lakki kanaan galcheettanillee akka kana dubbiin. Kun daawwattoota keenya kana fakkaata wanni inni hin qabne hin jiru lakki bishaanirraa dhaabaa yoo jettan immoo kunoo lakki itti banaa jettan immoo kunoo wanni inni hin qabne hin jiru hunda qaba. Miicuuf immoo kunoo qannasuufis dhaabuufis wanni inni hin qabne hin jiru waa hunda qaba jechuudha. Maashaallah tabarakallah waan baay'ee nama jiruudha. Tabarakeen baasu foo'is bishaan baasu. Qoshashaa bishaanii baasullee itti agarsiisaa jiru. Kunoo qoshashaa bishaanii
baasu bal'uu ayyoo jiraate gara bal'uu atitti ooftanii warri bal'uu an qoffaranne mootu intiri qabtan baalli tina itani alaggannaa ittan qurxii keessa musee giseen mana keessan qabarus goolee eeggate yoo godhanne kana bituu bichaan turgumiin qabu. Egaa buleettiin teennaa alfiyaa yeroo jalqabaatiif maashina ofiitaa nurraa bittee jirti. Alfiyaan gama safiyyaan ani yaa rabbii waliin watoota keenya kana fakkaata kasaalan keenya keessi boo han sabdii qabaa jechuun ani gaa jiru biyya keenya illee ayaa dhattanii facaasan keessa isinii ba'e maashaallah tabaarakallaa kunu fatuuraa qaba maashaallah kasaala baay'ee bareedaa ta'edha kiiloo 12 smartidha isin jennee jirra gatiin isaa qarshii meeqa qarshii 33 qarshii 33 hin bitame kasaala baay'ee bareedu tana bitadhaati itti miicadha itti fataa jedhaan maaltu harka keessan isin luqqise kachitti maadaamiin duude isin kuttee ol isin baaftee gad isin buufte xiqqaatee ganaa galtanii ammallee jechuu maayisir jedhi yalla harbin bitadhaa isin jira ammoo faamuuzi tanatti naadee malee naadee bisiite gara xumuraa deemaa irra faamuuzi kana agarsiisa. Egaa obboleettiin teennaa mallee meeshaa ajaa'ibaa qabdii meeshaa ajaa'ibaa keessa inni tokko laalamee meeshaa isin bitatte dhugaa dubachuuf meeshaa biraandi ta'edha. Ebicha. Masyaallah. Akkam bareeda jechuudha. Sirriitti bareedudha masyaallah tabarakallah. Sukkaar illee asuma jira barbaachisaa ta'e. Wanni hundas jira kan hin jedha daawwattoota keenyaa jira sukkaarra jira. Wanta sana jedhudha. Haala kanaan kana kuma 5,500 kana kuma 3 mana isiifaa gootee jirti hin jedha daawwattoota keenya. Rabbi nagaan isaa galchuu itti isaa fayyadamsiisu nama irraa gammadu isaa taasisuu jedha. Ani amma itti jira subscribe gochuun dagatna share walii godhaa group irratti like tuquu namoota biyyaa hin barbaachisu. Isiniin jedha daawwattoota keenya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalaamu.